Mudannoo irra na mudaterraa waan guddaa irraa barattu jedheen yaada. Mee waliin haa hordofnu. Maaltu ta'ee mucaa waggaa 3 tokkotu dhibee busaa godhatee busaan dhiiga keessa fixee dhiiga barbaada. Kanaaf dhiigni kennamuuf jedheetu gosti dhiiga mucaa gaafa ilaalamu oodha. Haa ta'u malee kan abbaas kan haadhaas eedha. Abbaan kana duraan beeka akka an abbaa sana haadhaas ta'e kan mucaa gaafa oo ta'u dhibee mucaa gonkumaa dagateetu akkamitti kan mucaa oo ta'a kan keenya lamaanii eedha jedheen irra deebi'anii naaf hojjetamu irra deebi'anis gaafa hojjetamu kan daa'imaa oodha. Kana gidduutti lolli guddaan ka'a. Yeroo kana namoonni gidduu galaniitu yeroof tasgabbeessanii daa'ima sanas kan yaalchise isaan kun ta'in maatii isaaniidha. Isaan wal lolaniitu naannoo sanaa sokkani. Meegaa gosti dhiigaa kan daa'imaa kan abbaaf kan haadhaa irra adda ta'uu danda'a kan jedhu haa ilaallu. Dhuguma daa'imni kun kan isaanii miti moo kan isaaniidha kan jedhu. Isaan lamaanuu eedha gosti dhiiga isaanii daa'imni garuu oodha. Ta'uu danda'a kunmoo daa'imni kan isaanii miti yookaan kan abbaa sanaa miti kan jedhu haa ilaallu. Gosti dhiiga daa'imaa kan abbaaf kan haadhaa irraa adda ta'uu danda'a kan jedhuuf deebiin eeyyeen ni danda'a. Gosti dhiiga daa'imaa kan haadhaa yookaan kan abbaa waliin tokko ta'uu danda'a, tokko ta'uu dhiisuu danda'a. Daa'imni gartuu dhiigaa isaa akka nuti yaadnu abbaa yookaan haadha qofa irraa fudhata osoo hin taane lamaan isaanii irraa fudhata. Gosti dhiiga daa'imaa kan inni dirqama kan maatii waliin tokko ta'uu qabu, kan abbaa yookaan kan haadhaa waliin dirqama kan inni tokko ta'uu qabu yoo maatiin lamaanuu gosti dhiiga isaanii oo ta'e qofadha. Maatiin lamaan abbaan yookaan haati oo yoo ta'an daa'imni dirqama oo ta'a. Abbaan yookaan haati lamaanuu yoo ta'an abbaanis haatis yoo ta'an daa'imman afur keessaa daa'imman isaan godhatan afur keessaa tokko oo ta'uu danda'a. Sadii immoo ta'u. Kanaaf egaa warra nama isinitti hime kun abbaa fi haati dha daa'imni oodha. Kun egaa ta'uu danda'a jechuudha. Daa'imman afur keessaa tokko oo ta'ee sadii immoo ta'uu danda'a. Abbaanis haatis yoo bii ta'an daa'imman afur keessaa daa'imni tokko oo ta'uu danda'a. Kanneen hafan sadii immoo bii ta'u jechuudha. Abbaa fi haadha keessaa tokko tokko bii yoo ta'an daa'imni ees ta'uu danda'a, biis ta'uu danda'a, biis ta'uu danda'a, oos ta'uu danda'a. Lamaanuu isaan fakkaachuu dhiisuu danda'a jechuudha. Haati dha, abbaan bii yoo ta'e fakkeenyaaf daa'imni ees, biis, biis yookaan ooyyuu ta'uu danda'a. Adda kan ta'e dhiiga isaanii irraa jechuudha. Abbaa fi haati immoo tokko ta'ee tokko immoo bii yoo ta'an daa'imni ta'uu danda'a, bii ta'uu danda'a, biis ta'uu danda'a. Tokko bii ta'ee tokko oo yoo ta'an immoo daa'imni yookaan bii qofa ta'uu danda'a. Lamaanuu bii yoo ta'an daa'imni ees ta'uu, biis ta'uu, biis ta'uu danda'a. Tokko tokko oo yoo ta'an daa'imni yookaan oo ta'a. Abbaa fi haadha keessa tokko bii tokko oo yoo ta'an daa'imni yookaan bii ta'a yookaan oo ta'a. Egaa akkuma armaan olitti dirqama kan abbaaf kan haadhaa kan inni fakkaachuu qabu yoo lamaanuu oo ta'an qofa. Kanaan ala garaagarummaan jiraachuu danda'a. Dirqama kan adda baasu qorannoo biraa barbaachisa malee gosti dhiigaa qofti ga'aa miti. Daa'imni tokko kan abbaa sanaa namoo miti kan jiru adda baasuuf. Gosti dhiigaa RH jedhamu ishee poozitiiv negatiiv jettu sana. Dirqama kan maatii fakkaachuu qaba kan jedhu yoo ilaalle gosti dhiigaa isheen RH jedhamtu kun kan inni dirqama maatii waliin wal fakkaachuu qabu yoo lamaan isaanii negatiivii ta'an yoo abbaanis haatis negatiivii ta'an dirqama daa'imni negatiivii ta'a. Yoo tokkoon isaanii poozitiivii tokko immoo negatiivii ta'ani daa'imni poozitiivis negatiivis ta'uu danda'a. Yoo lamaanuu poozitiivii ta'anis daa'imni poozitiivis negatiivis ta'uu danda'a. Kana kan murteessu egaa gartuun dhiiga dhala namaa kan ABO jedhamudha. A kan jedhamu antiijinii A oomisha, B kan jedhamu antiijinii B oomisha, O ammoo antiijinii kamuun oomishu. Kanaaf gartuun dhiigaa A fi B lamaanuu antiijinii waan qabaniif of mul'isu. O taanaan garuu hin qabu waan ta'eef kan isa abbaa yookaan haadharraa dabalata jiraatetu of murteessa jechuudha. Kanaaf lamaanuu maatiin kun A waan ta'aniif dirqama daa'imni A ta'uu hin qabu. Carraa O ta'uus qaba jechuudha. Galatoomaa turtii gaarii.